Ashamaa harka fuunee akkam jirtu jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota Qabduu TV hunduma keessaniif biyya alaaf biyya keessa jiraattanii kan na hordoftan hundumaaf nagaa fayyaan isiniif yaa baay'atu jechuun hawwii koo yeroo hundumaatti akkuma kanaan duraa seenaa garaagaraa qabadhee isinii dhiyaadhu har'a seenaa bareedaa fi barsiisaa ta'e tokko qabadhee isinii dhufee hamma xumura qophii kootti na hordofaa jechuun hawwii koodha. Seenichi seenaa sangoota sadi'iiti. Bara durii sangoonni sadii bifaan adii burree fi gurraacha ta'anii jaalala boonsaa keessa waliin jiraatu turan. Waraabessi ammoo jaalalaaf tokkummaa isaaniitti naafuudhaan mala ittiin adda isaan baasu barbaaduu eegale. Sangoonni yeroo maraa waliin waan jiraataniif waraabessi itti hiqee isaan waan gochuu hin dandeenye ture. Gaafa tokko garuu mala ittiin isaan sangoota kunneen adda baasee tokkoon isaanii nyaatee fixu qopheesse. Waraabessi yeroo maraa halkan waan deemuuf bifa isaaniitti adda qoodee nyaachuuf karoorfate. Guyyaa tokko halkan dhaqee sangaa isa gurraacha fi burree kophaatti waame. Maal isin akkamitti isa adii kana wajjin jiraattu? Bineensi bifa isaa kanaan fagootti isin argee dhufee isin nyaachuu danda'a waan ta'eef isa ofirraa adda baasaa jedheen. Isaanis mala isaa waan hin hubanneef dhuguma nutti himaa jira jedhanii hiriyyaa isaa bara hedduu waliin jiraachaa turan sangaa isaa adii kophaatti hambisan. Waraabessichis sangicha isaa adii kophaatti argatee nyaate. Ammas guyyaa lammaffaa ammoo sangaa isa gurraacha kophaatti waamee maal argita bifa isaa kana? Bineensi fagootti si argee si nyaachuu danda'a kanaaf isa biraa hin ariitu jedheen. Ammas adda isaan baase. Haala kanaan waraabessichi qofaatti isaan argatee nyaatee isaan fixe jedhama. Oduu durii kana irraa kan hubannu diinni tokkummaa fi jaalala keenya diiguudhaa bulee ka'ee mala yookaan tooftaa adda addaa kan qopheessu ta'uu fi tokkummaa keenya shira diinni xaxuun yoo diigame kufaatii fi adiif kan nu saaxilu ta'uu tokkummaan keenya gaachana ittiin diina ofirraa ittisnuudha. Macaafni qulqulluunis akkuma dubbatu macaafa faarfannaa boqonnaa 133 irratti akkuma barreeffame ila obboloonni wal wajjin jiraachuun attam gaariidha attam namatti tolas jedha. Kanaaf ergaa xinnoo tokko isinii dhaamaa na dhaggeeffadhaa. Waldaan kiristaanaa tajaajiltoonni faarfattoonni hundumti keessan akkasumas obboleessi obboleettiin haati abbaan xinnaa guddaan jaarsi ga'eessi hundumti keessan ilaalcha gaarii waliif qabaadhaa, waliinaa walii dhukkubsadhaa, waliif yaadaa, waliif dhiphadhaa. Tokkummaan humna waan ta'eef wal ijaaraa, wal utubaa, wal qabaa, wal deeggaraa, wal utumsaa, wal tirsaa. Seenaa sangoota kanarraa waan baay'ee barattu jedheen hawwii qaba. Nus bara jiraannu keessatti sangoota sadanii kana akka hin taane Waaqayyo nu haa gargaaru. Barichi hamaadha. Bara bitaa tokkummaa hoon qabaatiin diinni gidduu keenya seenee nu burjaajessa waan ta'eef wal haa utubsinu, hir'uu keenya waliif haa dhoksinu, walii keenya hamachuu haa dhiisnu, wal dhiibuu haa dhiisnu, mudaa tokko haasa'uurra mudaa waliif haa shaffannu. Maarree dhaggeeffattoota keenya ergaa kanarraa waan baay'ee barattu jedheen hawwii qaba. Yaa obboloota koo diinni yoomiyyuu tokkummaa gammachuu fi jaalala hiriyyaa hin jaalatu. Maarree tokkummaadhaan cimanii dhaabbachuun gaarii. Adda faca'anii kufaatitu nama mudata akkuma jedhame. Egaa akkuma sangoota sadeenii taanee laata tokkummaan humna akkuma jedhu Oromoon. Kanaaf yaa saba koo hundumti keenya adda faca'uun nurraa hin eegamu. Tokkummaan humna waan ta'eef unity is power jetti warri faranjiillee gaafa dubbatu. Jalqabarraa kaastanii hamma ammaatti waan na dhaggeeffattaniif kabaji keessan guddaan qopheessee kan seenessee ana qaxalee keessan niftudha. TikTokii koommoo follow, like, repost, copy link gochuun na bukkee dhaabadhaa. Akkasuma immoo YouTube Qabduu TV hundumti keessan subscribe, like gochuu fi share gochuun dhaloota biraan naaf ga'a jechuun hawwii koo yeroo hundumaatti waan hamma ammaatti na dhaggeeffattaniif kabaji keessan guddaadha. Horaa bulaa deeman.